qabattee boru yookaan iftaaniin fide hojii nuun jette kana fudhannee deemna sa'aatii gubuun barbaachisu namni danuu nu eegaa jira. Kan masiniin jechuu barbaada ragaa qofaa arganne itti deemuu dandeenya waayee tikeetii sana. Bargita anis waanuma Abu Sofraddiin dubbataa turan kaayiroo deemeen beeku waan ta'eef waan hin beeku jira. Anis garuu barbaachisaa miti bakka waa'ee dhuma tikeetii sana haasofna waan ta'eef. Suphee carraa keessa Sumayyaa Tasfaayee. Hayyee tokkoffaa irratti paaspoortii isheen afaa ergitu paaspoortii gaafa naa ergitu viizaan sun guyyaa itti bahu taashiiraan guyyaan itti bahe kunniin ni beekama. As durallee paaspoortii gaafadheen ture paaspoortii ishee na barbaachisa. Lammaffaa irratti gara namittiitiin sagalee namitti si dhageechisuu ni danda'a. Dhiyeenya kanatti dubbadhee sagalee isheen na haasofte si dhageechisuu danda'a. Laakiin gara ofii kiyyaatti namoota fidurraa baasuuf na yaala. Boordiin kan qo'achii bira iyyuu jira jechuudha. Hin jiru lakkina biraa qabee dhageettiti. Asii bira hin jiru. Asirratti waan isin hubachuu qabdanii. Sumee Amboo. Qoy amma gaaffii tokkoon qaba Sumayyaa Tasfaayee akka carraate tarii atamma amma nama sana ni beekta miti nama daldala tikeettii kuti sana ni beekta miti. Ni beekaa. Haga irraa ni beekta tole. Namni sun sooshaal miidiyaa gargaaramuu ni danda'a. Akka carraa ta'ee siistema keessaa yoo dhabde yookaan wanni wayyoo uumameef siin gargaaruuf jecha fa'aa dhuftee waan kana gaafaallee mirkaneessuu hin dandeessi. Gaafachuu Ni ni dandeessa. dandeessi isheen ni dandeessi. Tokkoffaa ni dandeessi yaada lammaffaa yoo natti haasoftu fakkeenya nuti sagalee waliin haasofne isiniif banuu danda'a. Akkuma beekamu namoonni biyya kanaa xiqqoo ishee keezii isaatii warruntoota wal qabatu ni sodaatani. Si galee? Okay. Ilaa inni kan biraani maal seeti? Wanni tiktookii wanni kompiitarri qabate yoo Gadi lakkisu. gadi lakkisu miti? Thank you. Keessumaa waan eerpoortii ilaallatu immoo intarnaashinaaliidha. Baay'ee seera qaba. Gaafuma dhattee maqaa nama sanaa takka gootee kompiitara gaafa isheen dhattee galchitu istiriin achirra ture waan isheen gochaa turte fakkeenyaaf waan Sumayyaa kana tikeetti akkatti kuttee akkatti paaswordii hunda isaa gadi fidaafi. Atama maal goota dhaqiiti jedhin yoo tikeetti sana akchuwaalii of harkaan qabdu ta'e siistema keessa galiiti. Guyyaa gaaf sanaa piriinti naa godhi jedhima ishee karadhuuti waan sana fidii qulqulleessi. Paaspoortii isheen na barbaachisa. Tokkoffaa irratti isa miti tikeetti miti intini nu bahuu ni danda'a waan ta'eef viizaan online ta'eyyuu bahuu ni danda'a. Isheen dhuftee paaspoortii irratti dhaachuullee baattu. Lakkoofsa paaspoortii isheetiin bahi. Sumee paaspoortii kennuu ergitaati. Ani asirratti jechuudha. Ustaan ishiin asii walitti irratti nu fidde kuni ni kana goosiste kuni maqaan isaa Zeenabaa Hajii jedhama. Maqaan haadha manaa isaati. Maqaa haadha manaa kootiitti jijjiirradhu kaayiroo mana Awurooppaatti si fudhachuudhaaf jedhee aga umuriin isaati manaan isaa waggaa 30dha. Haga umurii dirasitti ragaa mana murtii dirasiin qaba. Mana murtii deemee maqaa koo jijjiiree paaspoortiin akkasitti jijjiiramee jira. Walaakin eejensii Itoophiyaa irratti dawwalee nan baasa rakkoon qabu paaspoortiin maqichi hin dhabamu yoo dhabame jechuudha. Maqaan hin jijjiiramee nan fidammoo barbaade yoo argame. Ati itti keessa deemin gadi waan keessa raawwatan paaspoortii nuuf jaabi. Uciti miti kun yoo argame nan fida maqichaan maqaa jijjiirame malee lakkoofsi paaspoortii tokkuma mitiire. Asirratti immoo lammaffaa immoo Sumayyaa waa sadii dubbatte sagalee sadii. Takkaffaa irratti warra Sumaaleetii jette ragaan jira. Lammaffaa irratti warra Harargee warra Bamanaa kootiiti jette. Sadaffaa irratti uraageedha itti arrammas gubbaa irratti. Uraageedha Amaaraadha. Waan meeqa dubbatte ragaadhuma harkaa fuudha. Yoo immoo asirraa qaxaroo isinii qabna guyyaa biraa jettani ani wallaahi billaahi akkuma waan akka koo dhabeettan isa namnumti kana deebi'ee yaadatu sin jiru jechuudha. Ani akkan waan dhabeettin beeka yoo jiraate fiddu niitii dawwaltee qaxxitaa dawwaltee waamtu asirratti ammuma kana jechuudha biyya tokko keessa jiru waan ta'eef yoo immoo hin jiraanne ammuma siif hin kennu jettee dhugaa jirtu bareen deema malee sinis dubbii ishii kana dubbii gootanii wanti isin asirratti deebitan illee hin jiru itti namanu ishiin illee dubbii kana waan naman dubbii dhaamsuudha kun ammuma dawwaltee waamtu jechuudha sa'aatii kana irratti dawwaltee kanuma. Abumaas dalagaa jirtanii. Dubbiin ijoollee abumaas fa'aa ulfaata. Asli maal si fakkaate namni tokko paaspoortii isaa iskaanii duraanii bilbila keessaan qabu nabu lammaffaa paaspoortii ishee dhiyoodha kan isheen jijjiirte jechuudha. Si galee? Kanaaf waan tokko moo qabu lakkoofsa paaspoortii ishee fi maqaa ishee guutuu faana baha. As dura irree gara keessatti ustaatota paaspoortii kan kennaa ergee gaafachiisen ture. Garuu isheen naaf erguu hin dandeenye jechuudha. Maaf eegee daganaa baaftee dheensi dhorkadhe kamaa isannaa sanas maal ati ragaa guutuun qaba jettee dheengaddan kakannee waasaap jiraan koo wallaahi billaahi watallaahi ragaa qaban jettee jiran akka. Dooktora akkam ture beektaa? Wanticha amma waan nama hundumtu callisee fi dubbiin icciitii dhedheeraa of keessaa qabdi. Amma waan kana keessa yoo seente firdiin kana keessa si galcha beektaa? So amma waan isheen nama dubbattu isheen kullee maqaalee jijjiireen jiraa jette. Yeroo ati tokko bira geessu. Barbaadee rakkoon qaban nan fidaan. Amma akkana goon. Maqaa kellee fidi ati fidi. Sumayyaan namitti isanii wal na haa qunnamsiiftu. Yes. An kaayiroo jira waan ta'eef. Karaan gabaabaan kana. Namitti wajjin wal na haa qunnamsiiftu. Ani yoo namittiin ija kiyyaroo dhaabattee akkana jettee bakka san nu geessi xiqqeetti dhubaati jira maqaa kee gaabbatanii itti itti dhaqanii baarakkoo miti. Sini galee miti. San booda guyyaa itti waan kana arganne yoo dhabnellee dhabaan yoo argannellee argataan walitti deebinee isin araarse. Maal jetta? Isinitaa akkatti. Sume maal jetta? Sume amboo.
Ani yoo birriin siifaa kaffalamu haqni kee dhugaa dhattanis ammuma isaatii kana ta'e malee namni dubbii kana dubbii dhadhee ittiin deebi'uun jedhe. Ani ofirraa dhiisee rabbitti kennee deemnaan mana tokkummaatti rabbi Itti banamee deebinaa. naan inni itti Itti dhiyaate deebinaa malee Sumayya. hin Nuti deebi'amu nama kanan gurguddaadha. beekan. Nuti nama gurguddaadha Sammuu nan jechuudha. beekan. Maal taate? Ishee galatoomaa. Sababa keetiiti bar sa'aatii 4 moo 5 kan laayivii irra turre maal taate? Maal beektaa namumtuyyuu waan hubattan keessatti sagalee kiyyaa fi kanneen qabdu paaspoortii duraanii akkamitti dhabuu dandeetti. Paaspoortiin dhiyeenya irratti ergame. Nan fida deebar. Nan fida san Kanaaf jedhe bar. paaspoortii naaf haa kennitu anatu gara kiyyaan xumura. Isa nan fida garuu sagalee ishee san kan ishee gochuu dhaqe baadaan birrii gaafadhe malee waa biraa miti. Baadaan birrii gaafadhe sagalee ishee godhe dhabna. Doktor akkasii. Akkuma doktor jedhe paaspoortii ilaaluus hin barbaachisu. Already maqaa kee first name last name gaafa kompiitara galchitu yoo waan sana hojjettee jiraatte baasuu danda'a. Kompiitarri. Yoo kanaa achi paaspoortii ilaalumaa ishee barbaachise jijjiiriyyuu erga kan ittiin paaspoortii sana yookaan tikeettiin sun ittiin kutame kan jedhu maqaa gaaf sana qabdu isa duwwaa first name last name gaafa isheen galchitu isheen nama kompiitara hojjetu waan ta'eef takka gootee baasti. Achuma keessaa Paaspoortiin dirqama miti. Paaspoortiin dirqama miti. Beekaatuma dhaggeeffataadha malee. Paaspoortiin dirqama miti. Maqaa isii calmettee miseenjaraan yookaan waatsaappiidhaan eegalee itti ergite sanaan baasuu hin danda'amu waa'ee salphaadha. Ani gaafadheen jira. Dheengaddallee irra deebi'ee waa'ee kanarraa gaafadhe lakkoofsa paaspoortii ishee yookaan paaspoortii iskaan ishee naan jedhan. Lakkoofsa paaspoortii ishee beekti kanammoo rakkoo hin qabu. Tokkoffaa ani ituu akkuma asliin jedhe asliin jaartii sana wajjin wal quunnamee waan ta'e ituu sidhumaayyuu gaaffiinis hin gaafattu birrii ituu hojiin hojjetin akkamitti fudhachuu dandeesse waan akkasii nu gaafadhu asli deebi'ees immoo tikeetii hojjechuuf dhiisuusiise kallattiidhaan yoo ati gaafatte wayya. Maaliif jennaan tarii Sumayyaa wajjin walitti dhufuu dandeesse hojjete isa kana wayya yoo ta'e jedha. Sumayyaan boo akkas goona maal jettati sumee ittiin ta'u akka uummata koo qabra nu qabara matette guyyaa tokko guyyaa lama bar rakkoo miti. Ani lachuu naaf ta'a asli yoo qaamanillee ati nama kana wal qunnamsiiste wal si qunnamsiisa. Yoo paaspoortiin si ergamu karaa Kamisatti nu qaba nu beellama. Ani maali guyyaan Qibxaata boru qofa oolta jechuudha. boru qofa ollee kamisa. Haa ta'u. Amma Abdii culullee geemii qabedhani waan ta'eef adeemnu gaaf abdii culullee geemii qabedhaaru asli. Sumayyaan boo. Itti dabalan gorfaa qabdina fakkaata. ila doktor amma kun abbaallee dhugaa ayyaallee dhugaa anan qooloo kana anuma dhugee jedhe mucaan. Gamaafillee gamanaafillee sumayyaan amboollee dubbiin kiyya na jalaa hafaan amma erga namoota kana bira ga'ee isin bira ga'ee dubbiin hin hafuu boruna dagatanii san keessaa haa baatu nama maraafuu ifa ta'uuf nama maraafuu liqinfama argatuuf doktorri ati keessa jiraachuun baay'ee bareeda achillee jiraachuun waan kanallee ati gaafachuun bareeda. Dubbii kana immoo wanni an akka obboleeyyan kiyyaatitti dhaamuu fi danda'u wanni itti walimataa jirtan mallaqa waan ta'eef of duraafuu istirii waan addoota adda addaa kanaaf qusadhaati dubbii isinii kennine isin immoo waan tokko addaan qulqulleessitanii uummata kanatti yoo fiddan dubbiin kun achirratti hin goolabamaa jechuu barbaada. Sumayyaa amboo immoo yoo na dhageette amma dubbiin akka duriitii miti na jalaa hafaa namni itti deebi'u hin jiru wanni jedhamuuf ka jettuu fi erga uummata gurguddaa kana ga'ee as ga'e dubbiin hin hafu odoo hafee namnuun dhiisu akkasitti yoo ka sagalee kiyya dhageettu taate jechi amma ati jette kun doktoraaf jecha fudhatamaadha waa hundaafu isinii fi Sumayyaa wal argaati waan kana addaan baasaa jechuu barbaade dubbii fudhatama qabu baraka. Inni kan biraan immoo abbaa inni kan biraan immoo kan Sumayyaa mucayyoo jala jirtu kanaaf dhaamsan dhaamu lammatatti hin deebi'u namni hin dagatu namni 14,000 irra gaadha. Waan kana asiliin ijoollee miti asilii waaqa biraan deebi'u. Inni kan biraani haga gaafa dooktar asiliin yookaan namoota asirra jiran abdiin fa'aa waan kana qulqulleeffatanii sabatti fidanitti ajandaa kana miidiyaa irratti tokkummaanis ta'u namni biraan irraa dubbatu hin qabu. Yoollee namni biraa sababa waan tokkoof qaayidaa namaa nama hunda dhiisaa jechuu hin dandeessu. Abbaan barbaade yoo dhimma kana kaafatee dubbate jarri kun lamaan akka galanii deebiin kennineef akka hin dubbanne dhimma kana hanga xumuranutti. Yoo akkas ta'e hin ta'a. Namoonni kaan nama kaan dhoowwuu hin dandeenyu kan Maarkoos. Yaa namni hin dandeessu akka hin deebitee deebii kennitu abdii amma isiin gabbuute abdii akkuma naa dawwaltee mana murtii federaalaa barbaadde jetteen Sumayyaa ambootas gabbeessi abdii gataachuu Sumayyaa ambootas gabbeessi ani hin gaafadha rakkoo miti. Tikkeetti yoo jiraate akkasitti ilaalle mucayyoo bira dhaabbatu yoo akka barbaachisu ta'e bira dhaabbannee birrii kana kafalla yoo tikkeettiin hin jiraanne mootu homaa gochuu hin dandeenyu Sumayyaan jaarsillee diyaaspooradha. Amma qabdu nu gargaarte kan Oromoo irratti gargaarre akkasii wal araarsiidhaan dhugaan kan maree uumaa isinii gochuu hin danda'u. Akkas godha. Abdii gataachuu dhageettee waan hin jedhe. laal asli maas fakkaate wanti Fayyaa gaafa akkasii fudhatee aslee bu'aa na salaataa fane jedha okkuma kanatti xumura. Nagaatti. Abdii gataachuu dhageettee waan hin jedhe. Eeyyee beellama qabannee beekamisatti. Tokkummaan faattillee akka mana banatanii irraan caffare dhoggi yoo mana banatanii Ayyee. Sumayyaallee akka narrabsine suuraa Sumayyaatii fi abbaa manaa isillee akka fayyadamne boruu fi har'a haga kamisaati dhoggi kamisa asrii walitti deebine yoo tikkeetiin jiraate achirra dhaabbannee walitti araarsina yoo tikkeetiin hin jiraannellee achirra dhaabanna murtii kennina waan ta'eef
kamisa eegaa jedhee mucattiin kamisa eegi jedhanii uummanni jala jirtanillee hagatitti eegaa umara koo qabu birri illee birri xiqqoo kun waan handa jedhanii miti shaayii guyyaa lamaan taatu birri 200 birri xiqqoo isinii galee akkas godhaa boruu qofa oola kamisa itti deebina. Asli maasii fakkaate itti qaba jechuudha. Wal argu yoo ta'e ammallee rakkoon qabu wal argina. Wal si qunnamsiisuu hin danda'a borusi kasaatii booda. Laakiin viizaa faanallee akkanan isheedha baasuu danda'u. Taashiiraan viizaa ni ba'a. Namni tokko gaafa viizaa biyya tokko seensisee viizaan biyya sanii ni baha sii galee guyyaan itti bahe. Irratti illee harkutachuu baattu paaspoortii irratti dhuftee dirree xiyyaaraa dhuftee irratti harkutachuu baattu. Ni baha guyyaan sun. Guyyaa kana sisteema keessatti ni baha. Kanaaf karaa saniin ani kaffalee yoo haa ta'u baasuun hin danda'a. Paaspoortiidhaan akka na gargaartu. Namni paaspoortii hin qabu jechuudha. Umara koo qabu. Sumee. Abeet. Ati nu gargaartu ture paaspoortiin. Dubbiin kee jalatu Ani wallahi. kan jedhu asli abbaa qaba sittan hima. Garuu paaspoortii intala kana irratti yoon erge intalli kun feekii baastee maqaa Ana irratti ergi. No. isheetti ergi Paaspoortii narratti ergi. Dhageeffadhu. Wallahi ani ilmoo waaqa ta'etii qaba. Narratti ergi. Ani maqaa itti na isiisetti laala ofi. Bira dhaqee oofisaan isaan itti hojii hojjan jechuudha. Uummata akka rakkoon hin jiru. Ishee ishee akkas taanaan rakkoon qabu garuu isheetti ergi feekii fiddee maqaa tolfachuudhaaf. Ani asli nin barbaada maaliif barbaada beektaa viizaa illee nan baasisa waan ta'eef. viizaa maali? Maaliif hin beekamu. Kana booddee maa viizaa maaliif ba'a? Viizaan xumurame Moo sistemni viizaadha laaptooppii keessatti ni baha. Sistema keessatti ni baha. Viizaan hin baane hin jenne ishiin afnaanii tikkeetti. Viizaan tokko yoo online hin taane sirra ergamu atillee dhuftee dirree xiyyaaraa dhuftee itti rukutachuu hin dandeettu. Sii galee Medikaalaa osoo si gaafadha medikaala yeroo sun 20 baaftee viizaas walitti baaftee qabaa kaffalte somayyaa. shedda baastee manaan ergirree Ani amma si kaane daayirektiin haasa'u. Maaliif an daayirektiin haasa'u nama Sumee kiyya. Sumee. Sumayyaa tasfaayee. Ilaa ati nama guddaa nama sheekatii nama baay'ee isa dhabu dubbiin dhiibin. Jalina dhiibin dubbiin. Kaayirollee oolmaan jira bifti. Si gala miti. Yoo dhugaan tikkeetiin kan murame taate maqaa isiitiin lakkoofsa paaspoortii isiitiin hidhaan katas jiree albaa. Viizaan barbaadu miti. Dhugaa barbaadde miti. Yoo tikkeetiin jiraate tikkeetii amma nuu kennu. Yoo tikkeetiin jiraanne kaatiin murte ilaallee guyyaa san murame ilaalaniitiin nuu dhiqanii nuu kennu yookaan immoo ijaanuu yoo ilaalee an argeeyyuu iskiriinshuut gootanii yoo ergitanii yoo hin taa'e jechuudha yookaan piriinti godhu. Kanuma amma namatu geemii qaxaroo qabaa nama qabee jalaan taa'u. Kamisa waliin deemu. Doktor Ilaa, sinumayyuu amma isa dhuma jecha woordiidhuma. Ana akkanatti fakkaatutti. Yoo paaswoordiin sirriitti hin barbaachisa jette sitti ergitu ati ofitti qabi. Isuma ofitti qabatte iyyuu akka mucayyoon sun yookaan isheen viizaa hojjette sun dursitti agarsiisin. Maal godhatte? Mee waan akkas akkasii rakkina akkasii jira akkasii jira. Ati nu gargaari siistema keessaatii laast neemii feerist neemii gadi baasii jedhin. Yoo isheen lakkii paaswoordii na barbaachisa jette ergasii booddeetti laataa jechuudha. Galee yaadi koo. Akkas godhiitii ati xumuruuf yaali. Akka kosiifan ergaas lee. Ayyee inboxi naani. Ani paaspoortii illee barbaachisaa yoo jedhan adii rabbiitti ani lakkoofsa qofa itti hima malee Laasi nama ittiin kennu. Suuraa illee ittiin kennu itti illee darbu. Adii rabbiitti wallaan. Wallahi si amanna maali? Ija uummata Oromooti galatoomii jazakallahu khairan. Hundi keessan kan sin mufachiifnes yoo jiraanne ifamaa siniin jedha galatooma ulfaadha. Ayyee bakka kamisa waliin deemna namatu sadaqa qaba jedhani. Abdii Geetaachoo abdii cululleetiin erga guyyaa nama